Akkana sirraa bareedee si arguun يا باتو بلسكي أنا أدرى jennee gara akiraa irratti jaalalan naqabuuf deemayyuu sirraa. إيسا Jaazaa وي أتكلم أنا رمى وين تاني بريسي جمرت ما إنتي ila Suleymanii kana fa'aa akka gaafaan si baasu narra duulaa ture qabsiifu malee jedhe. كومنتي شوفوا دوتشي سندبر كومنتي شوفوا ما بريسو ديفتن بربادة وانا كهنا بكا وانت دربيران نلت وان تنسن بريسنا شو دوتشي سني جالة كومنتي شوفوا سندبر وانا كومنتي شوفه والله Lubbuu ندبر أنتم إزيني جدي تاندا كومنتي سندبر يوم شوفه هني هم بريسنا على إيسا dhiisi ati faxarte أما عليك هذا فترة الحمد لله wallahi beena baasee faxara si nyaachisee deebita. نقرقرتشو في هناك أما ما قدنا والله نقرقرتشو في هذا نمو Orang Odisha kan berat wallahi sini jalan akan sinar rap sungguh nanggurin apa kan ana sammu kuna tin kasina da wallahi barre fam kan jelatin barre sina maka arab Odisha jinni kabada wallahi lazim ko baca video nama sini kan disebut ko piling gura wallahi jinni kuna tin kasina ila maka arab ko baca wallahi lazim akam nan zanim barre sina di kanu cian munde jalate barre wallahi kasikan Odisha wallahi ana jinni kabala Gara tak kesan imbalis na daw daw asin na to tayo kaya ka bula of ka ba ja wallahi Tole amma mee gisee si jecha maqaan ini mana sajira mana kon jira kata balu bas wani tayo ilan baresina Oy ka siif jecha maqaan kun yoo natti ba'u si mararu. sito fitti baase abbate ugara deemenna gara sabara deemda ugara deeme kuna kullu oromo namane nama tokko jaallatu wallahi ugara deemenna sito fitti baase abbate maka arabbi oromo si jaallatu buusi indi jarar gite wallahi iddo si madalla ina jedhan ati bar nama gattaati wallahi nama walin taatte nama gadab goote wallahi Beena guddarree seene kaamina gabbaanyane. Udah rasanya video lawan Abdullah imma himan naga shoromon imma si bus intaw minam jet kuma tor babar resi te sabe kabre Bakka si fakkaatu taa'e siin jedhaa jiranii deem bakka si fakkaatu dhaqi. amma na ko jira man naga shan baka sifaka jechuun si kabajana ka bani hansani bibar Yaa yoo gorsa jaraa fudhatte deemii bakka si fakkaatu dhaqi. Nan galchuan akka quuftutitti akka muzammilitti ana tokko dhaggeeffadhu garummoo oromoo ko video amma sini gadhiisan dhaqaala lagaltoo maasii jedhe dhaqaashum taana hukum nagara sin beeku wallahi beekaa maqaa ofitti baasee kahe anis oromoonis waan sii goonuu qabu birrii meeqa sii guuran amma kana dhiisi ati. Isaan na gurgurachuuf na waamte birrii qaama koyyuu naan guunne qoy namatitti na guutuufi wallahi kanaafin saddaqachuu dhufe bar qaama koyyuu na guutuu isiidhaafi gaammaati injirtu siin injirtu isin obboleen koppiliin kuna hin barreessina wallahi warra ginatti fidaan hin barreessina Mee waan sii guuran san irraa gimmaashumallee taatu naan kenne tuuree kunoo ani siif jecha maqaan hattuu nabba'e. atuyyuu wallahi beekaan masiisoo dhaadhe dhiisee malee itti naa dabalme waan aan kennitu sii jechuu kan ture birrii qaamaa kun naafa guutuufanii bar wallahi cannaramaa Meeqan si hojjetame qaaman? riyaala kuma kan suurii naan qabdi Meeqan hojjetame qaaman kee? Ni hojjetamne ganaa guyyaa lamatti hojjetamaat immoo oromoon isiin kaan waadaa galtan malee naan kenne namni guyyaa lamatti hojjetama akkaanti amma itti machuu kan dhufee bar akkaanti qabaddaa iddoo wallahi waan barbaadde naa gashaan Tole hayyee birrii lama yoo qabatu tokko naa gashaa dhaga'i. Na dhaga'i qaama nama guddaa si hojjaasaa jira. Abbaa kuma 70 si hojjaasaa jira. nama guddaa si qaali taa'in na kabajee dhaggeeffataa rabbaa ta'e nama guddeedha bar duubaati maali Na dhageeffadhu. Oromoo bilisha yoo qabatan bilisa di nagashaa lamaan bifadha akkaanti kuma tokko qabadda usseedhatti akkaanti kuma tokko akkaanti na gaafataaranii kun kuma tokko iddochi akkaanti qabadda torbaatamii sadii qabatanii 4 qabadda wallahi dhagu birisha yoo qabatan birisa di nagashaa iqaamaa kun irraa dalagamu baqa mana namaatti nafaan
Miskin ilmu kebadan karan kabe malir na bikin nabe. Yes ni ma dagai kuma takka torba afur duwa torba toddami afur diqalan ha dara ma rabba isan najala barre sare kun zina dhaggeeffadha Oromoon tuqi walaa Oromoon tuqi na biratti wanti siinii galu qabu Oromoodha kuma tokko dhaggeeffadha 74 namni sammuu qabuun barreessitan kuma tokko 74 73 afur 26 barreessaami namni sammuu qabde hin baranne duuba barreessa jalatti hin barreessina Muzi Oromoon akka sinjaalane si ibsite ana jalatti. Teekkoon abba. Wallahi. Maqaan beeka sinjaalane si ibsaa jiran. Inna lillahi ani sun si ta'e kun ceen fudhadhu. Maal balleesse ani qofu. Siif jecha jibbamee baran. Ati yeroo ati dhuftu waan birii dubbataa turaati. Akamti dhumnaa waan birii barreessuu jammaran. Duubaati maqaan nyaatti bar. Siif jecha jibbamee bar silaa ati bar amma silaa hin beeytu malee. Siif jecha jibbamee siif jecha hattuu ta'e siif jecha waa meeqa ta'e si tofitti baase kan kubbaa qaba toora sun daataa naa kennite daataa na dhawwattu dhiiste silkii kana dhawwattu dhiitte kun handiin hin jiru dhugaa keessi himati garuu waan daataa dhawwatte an aroon daataa irra deebi'u Oromoo waan birii na gaafattan lubbuun ba'u bichitii gammade eessaa kubbaa qabareen miskiina bara wallaahi. Ufti yeemee rabbii jedhiyan an takkuma si miidhee hin beekaan waanuma miidhaa keetiin wal fakkaatu wanni an godhen jira. Bara waata kasin goone. Dapat waan jedhan Muzambil birrii 7,000 si gurgurachuunsa nama tuffachiisaadha. Isin na gurgurachuu turte sila. Kottu kamantee Oromoo dubbise. Ati waan hundaa hin beekta beekatiin akka Oromoon na jibbitu godhaa jirta. Nama jechuudha madabara keessa kaamee Arabatti gurguramuu ture silaa bara kana caalitti Oromoon kun akka jannaatti na laaluu qabdi bar Araba akka jannaatti hin bahi Oromoon na gurgurachuu. Ani jechuun bar wallaahi har'a jannaa bara. Amante amanuu baatte. Maalli qillee nafatti nyaatamne har'a bikkitee Oromoon na gargaaru jirti kalas. Galasooma wallaahi. Ati wayi hoolaa taate kan namni si gurguratu hoolaa gurgurani. Silaa dhaggeeffate tun duranii akkuma faatee ishiitti keessa kan galadhee shasharrattadhee maal jedhee aramnuu nan bittu garuu jannaadha isiin kun badoo hojjetaa turta'ee na bituuf ture aramnuu silaa. Wallaahi jireenya kootti nan boona istaalii koo jijjiiro wallaahi jijjiiro nan jedhina. Jijjiiro ittiin boonee bar birrii ittiin baasee bar sababa istaalii koo bititu. Kadhama nuski wallaahi waddaachuu alla aanee jechuun bar Oromoo. Wallahi ofiin boona wallahi baguma lubbuun ku afte malee isin silaana gurgurachuuf ni Oromoo qabu. Nambara manaa taa'amee adara intini isin keessa galaa waan guutamee miskiina koo wallahi miskiina bira adara keessa galaa waan guutaa warri akkaantii isin kennin birrii isin qabne jettan immoo giiftii naa kennu. Adara. Oofsu. Wallahi warabbal kaaba kootu. Akkasii nambara manaa kootu naan jedhi nama qaamaan irra dalagu dhabee nama wantini adara. Yo Oromoon kamaa sirraa balaydan konkolaataa si. Kan naaraamatu hin dhabuun akkaantii kuma tokko akkaantii Itoophiyaati immoo yoo masarraa kaasii barbaadee isin eegu birrii yoo qabaattan birrii sadii na dabarsaati birrii lama maajuuna bitattan maajuuna ilkaanii wallaahi dhugu walaa waan qabdan kuma tokko akkaantii 74 4 26 dabarsaa hundi keessa. Namni gargaaru barbaadan adara warra mana muzeellee giiftii ta'ullee waan barbaadan miskiina keessan jechuudha. Qoqqaanii dalagaa gada qaama dalagadhe ishee yoo naa guutuu dhise ganaa ilaalla naa guutee dhise hin barre namni naan argine ammallee ganaa waan ta'eef jarra Ameerikaa kun fahin qaqqabadhuu na bira hin ga'u sanii fi yoo naa qaqqabe anuu isinitti maa anuun dalagadha dalagaa hoogala bakka Oromoo isin bar haadha kooti abbaa kooti barmaan tasan duuba. Qoomtu. Gaafa Oromoon kamaa sirraa dalayde an makiinaa siimita. Kuma 70 Arabaa gashii dura likii sirraa qabaami. Arabitti isi kanarra na qabdalleetu ta'ee haa ta'u Arabummatiin.
Are machi dua na bude ko dar mata masih lihat serap video bifung kabdo man jara infrasya Marcos wallahi berjalan terima kat man sayu man itu pama man jara kenya ges man maju man nama tu dan iyu man ma alit tu dan sana yung ges frasya ni kesa na bu kesa wallahi arab sana kuma terbata maka bari are kuma terbata me cumberi to ta beri Rakon kesan atifi umman Oromo kulle rakko kaptan ada di tebal goyo tanin nama tu patallal bara tanin nama maru me itu bara namichi mata ana ta tum bicha tu rayu armo dara ada dabbate kuma terbata aram ni sidil kesa ti Andua tum tayu sina mano amma jirami ki wallahi kuma terbata aram ni kesa cut Cuma kuma terbata uta anti kan de aram ni sidil kesa wallahi Atuwaya kiya kesa mal gota la katta amma wanki ya kesa mal gota Atibatami Oromon mama ni jalti barre sarre mana jalti barre se Ati si firan qabne kana miti ani nama fira qabu kuma torbata mangafadhu nama dhuunfa Ani mafran kamne kane tum gurguramne ka argite gurguramne bar an mafran kamne tum gurguramne sigale wallahi gurguramne aramne swan gones arab gite me angka bame bay bar gite inmam bay sigale utu arabatti si billah ka bisa rakko gamman si yumbare da gefat utu si ta rakko bit ati mom shawara du fena fude tu kuma torbata mana raka bette bar tu si karana ka beda nalle tu ta rakko kamne na mana isi jawdu de na bitti alamma tasu wallahi Tati afur bode, tati madami tata yo nam berke subune na jadi bar ay miskin ay ang tibo mati. Ya Rabbi ko tesi kair mana asal sistem ya wallahi lazim alhamdulillah wallahi ujuy. Atuwan unda cala baate natti dhiyo jiraatte Alhamdulillah wallahi lazim ana masak kesana saya tambah gas saya mendes. Qoftu amma na dhagayka Wallahi namti yeroo nagayya tu dhaggeeffat yeroo namti nagayya nan salaata yeete akkasi namti nedhe masgijaa fudhadhe wallahi sila ashaar binarre dhubeetta achuma wallahi yaa rabbi kiyya alhamdulillah wallahi oromoo kusinin jaalladhashi ani yoo yaadadhe nabbo wallahi lazimina irraa dhiisa wallahi dhuguma wal dhiisaa waan darbinaa sabnu shi aafuti Ari na kon fisa male barnati tole miji wallahi dugum gab sanan sagadaden sejarah fulanan ini sagadaden na ragatai wallahi billahi ke fulate yokin anak sekara yokin si ede billahi ko munat ke wallahi lazim aci billahi ni ka wala sadde sitin dawale atumu ati mana dawiyo maal jechani video dama ana beliti sidete sadifte tu gabbas nyatuni gabbas ida kudre wale wale arama sadif di sadata ti wallahi arama sadif wali ma sadati wallahi lan jarrit ginam polisi maga polisi video dama ditana sati tor bakayan isi madami wallahi rabbi jasan anas raka date male silana mitu sus tasweda Laki wal aja pak sati tor bakayan isi wallahi alhamdulillah iman na kawara na boch makana tinggal sina yona videonya ada orang wallahi tinggal sina wallahi na tinggal jangan bara wallahi bonye sayo na mitim bos na sa ito bonye video tinggal videonya ambere sa tiba wallahi makara binna tinggal sina hala sebo fara ane rafi sana jinni kawat baka isa astaghfirullah wallahi alhamdulillah orang ko sini jadi shi wa me ke sina basta wallahi Sena number pada wallahi yang kita pasang baris ini cur kita jawan Muhammad itu wallahi yang baris itu cur makarabi makarabi yang baris ini wallahi mana cur ada pemikiran nak abdi karena pemikiran berarti wudi deh bar terus nak dibahas untuk nanti ini misalnya nak era bodoh you Arab berarti wudi kahi berbada nih orang mana dia nak gurus cur karena mereka bekerja wallahi isimnya tuh mana bahas gurus cur finjarin kau na gurguracho fijaje nema kesu nanti wanjir barisaran sin luftane kasatani war kuma tabana ma bidda kufta gat yete barat usume ojini wallahi emi warra daga isima warra muzammil kuftu gurguracho fi agarte kuma torbata magafate jadufi ati wajjin kuma torbata matina gurguracho de manjadalle daqati uddu resena galanni namadru kanuma
Jazaa namni kanuma. Anaan abbaatti dhaggeeffadha. Anaa wanta iddoo reeseen naan jettu jirtu si galan jechuun guddiidha adda jechuun. Adda jechuun ana nama warqii meeqa caalu si galee warqaa. Dhaggeeffadhu kaasee hima. Warra bal'aa. Sobdee jechuun aadaafatee fi dhimmaan buustee barsiifama baanku. Haasaa fiddee waa qabdee uummata dhimmaan buustite. Nama tokko qalbii cabsuun tulluu torbaatama sitti jiguu wayyaayu. Tolmaa musliimaa dhabdee si jamman. Kasih berwallah itu. Udah cesilitin mana ada gefat daga gafsan. Nanti ro nak absani, ro da walan san silkin ne beranjur sini kali akas mabar ro dot ugat si kamu ise bakata akas mabar akalu. Nabci sun ro kharab nak absani, la bci so hum bek betani. Ya ro nabci sun kharab. Rasa bonan isa ini mau. Mana ini malam. Mesti kau Dewi wan beri debat. Kau masa pas memberi apa itu tiku bang kamu. Anak mamal gue ini rampat am. Oh iya. Nerada gua. Mana? Orang mana nerada.